Akka biyyattii qabxii olaanaa galmeessisus gammachuun kiyya guutuu miti jedha barataan Khalid Bashirim. Oduu biraatiin dhimma qormaataa biyyoolessaa kutaa 12ffaa ilaalchisuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed akkas jechuudhaan dubbataniiru. Barattoota qormaataa biyyoolessaa baranaatiin qabxii gaarii galmeessan jajjabeessuun gaarii ta'e osoo jiru kufaatii hamaa sirni barnootaa keessa seenee akka hin haguugne of eeggannoo gochuun feesisa jedha. Higaan guutummaa oduu kanaa qabadhee isiniif dhufeetan jira. Akkam jirtu hordoftoonni Eebaa Broadcasting. Maatii keenyan ta'e namoota subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdannuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Akka biyyattii qabxii olaanaa galmeessisus gammachuun kiyya guutuu miti jedha barataan Khalid Bashirim. Abbaan barataa qaxalee qormaataa biyyoolessaa sadarkaa biyyattii qabxii olaanaa fidee obbo Bashir gammachuu ilma isaanii qooddachuuf hin carroomne maaltu mudate laata? Khalid Bashir barataan gootni biyya keessaa fi alaa firrii fi lammiin ittiin dhaadatu biyyis abdatee galaa harka kaayatu qaxaleen ilmaa fi fakkeenya dhalootaa miira wal makaa keessa jiraachuun hime. Sababni isaa balaa konkolaataa ji'a tokko dura abbaa isaa mudateen sammuu fi miila isaaniirraa balaa cimaa dhaqqabeen yaala olaanaarraa waan jiraniif gammachuu ilma isaanii battalatti qooddachuuf hin carroomne. Khalidis balaa abbaa isaarra ga'ee fi yaaddoo keessa jiraachuu fi gammachuunsaas wal makaa ta'uu hime. Abbaan kaayyoo fi galma guddaa gootni morkaa fi abdatan ilmi xiiqii beekumsaa horate abbaasaa gammachuu kanarratti of biraa dhabuunsaa baay'ee garaasaa nyaachuu hime. Abbaan isaa obbo Bashir ji'a tokko olii fi manneen yaalaa hedduura deddeebi'us hanga ammaatti bayyaannachuu dadhabuunsaa maatii yaaddessuun miira wal makee keessa akka jiran barataan Khalid OBN'tti himeera. Oduutti aanuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed waa'ee qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa akkas jechuudhaan barruu feesbuukii isaarratti dubbata. Barattoota qormaata biyyoolessaa baranaatiin qabxii gaarii galmeessan jajjabeessuun gaarii ta'e osoo jiru kufaatii hamaa sirni barnootaa keessa seenee akka hin haguugne of eeggannoo gochuu feesisa. Barattoonni qabxii olaanaa galmeessan irra jireessi manneen barnootaa addaa fi kanneen dhuunfaa keessatti baratan barattoota biyyattii waliigalee keessaa kanneen mana barnootaa addaa fi dhuunfaatti barachuuf carraa qaban harka 5 hin caalanii warri afaan harki 95 manneen barnootaa mootummaa keessatti baratan manneen barnootaa kun ammoo barattoota qorumsaaf teessisan keessaa harka 5.4 qofaatu dabre. Kana jechuun ijoolleen qubaan lakkaayaman manneen barnootaa addaatti fudhatamuu fi carraa argataniin alatti ilmaan hiyyeessaa fi kan baadiyyaa akka jiruun carraa yuunivarsiitii galuu hin argatne. Manneen barnootaa addaa harki 87 kan dhuunfaa harki 51 yoo dabarsan kan mootummaa harki 5.4 dabarsan jedha gabaasni ministeerri barnootaa. Maddii garaagarummaa kana qulqullina baruu fi barsiisuuti. Qulqullinni baruu fi barsiisuu ammoo goomsaa fi baay'ina barsiisaa dhiyeessaa meeshaa barnootaa fi baay'ina barattoota daree tokko keessatti murtaa'a. Garaagarummaa bal'aan qabxii qormaataa armaan olii kunis qulqullummaan manneen barnootaa mootummaa akka malee gadi bu'u agarsiisa. Kanaaf ammoo sababni xiyyeeffannoo fi leecoleen manneen barnootaa mootummaa fi dhiyaatu akka malee gadi bu'uudha. Baajata mootummaa keessaa kan barnootaaf ramadamu kanaan dura persentaa 26 ture bara dabree gara persentaa 16.7tti gadi bu'uun agarsiiftuu kanaati. Kanaafuu qabxii ijoolleen qubaan lakkaa'amtuu qabxii gaarii galmeessitee jedhura of qaqqabuun kufaatii hamaa barnoonni biyya keenya keessa galee arguuf yaaluun of sobuudha. Barataa harkaa 95 moggaatti gatanii ijoollee carraa qabeeyyii fi ilmaan dureeyyii qubaan lakkaa'aman qofaarratti xiyyeeffachuun humna namaa biyyaa ijaaruu fi barbaachisuu kan lakkoomsaa fi goomsa gaatee horachuun hin yaadamu jedha xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammed. Oduma wal fakkaatuun barattoota kutaa 12ffaa qormaata seensaa dhaabbilee barnoota olaanoo fudhatanii darbuu dadhabaniif qoratamee furmaanni waaraan barbaadamu akka qabu hayyoonni himani. Bara 2017tti lakkoomsa barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhatan 581,905 yoo ta'u kana keessaa 48,929 8.4 qofaatu darbe.
Hayyoonni yaada isaanii kennanii bu'uurri rakkoo kanaa qoratamuu qaba jedhu barattoonni qormaata biyyoolessaa hedduminaan darbuu dadhabuu isaaniif sababoota hedduutu jira kan jedhan hayyoonni sababoonni kunneen walitti dabalamanii barattoota akka qormaaticha hedduminaan kufan taasisuu himam. Sababoota hayyoonni tarreessan keessaa rakkoon nageenyaa isa tokko. Rakkoon kun harka guddaa barattoota naannawaa waraansaa adeemsifamaa jiru keessa jiraatan irratti dhiibbaa guddaa taasisuu ibsu. Bakkoota wal waraansii fi rakkoon nageenyaa jirutti adeemsi baruu fi barsiisuu gufachuun barattoota irratti dhiibbaa guddaa geessisuu hayyoonni dubbatu. Rakkoon kan biraan hayyoonni akka sababaatti ka'an waggoottan darban qulqullina barnootaa sadarkaa olaanoo gadi bu'uu isaati. Wanti hamma barattoota qormaata kutaa 12ffaa qoraman irratti mul'atu firii qulqullina barnootaa gadi bu'uu waggoota darban jedhu. Kanaan dura qulqullina barnootaa gadi bu'uu isaatiin barattoonni jumlaan akka yuunivarsiitii seenan taasisuu eeranii barattoonni hedduu yuunivarsiitii seenanii barreessuudhaan yeroo rakkatan mul'ate jedhu. Kana malees hanga digirii hifaajiin argamu bitachuutti ga'amee turu himu hayyoonni. Sababni biraan hayyoonni kufaatii barattoota qormaata kutaa 12ffaa ka'an warri baratee jireenya fooyya'aa jiraachuu dhabuun barattoota abdii kutachiisuudha. Carraan namoota beekumsaa horatanii fi banamuu caalaa warra karaa qaxxaamuraa deemanii fi banamuun barattoonni barnoota caalaa karaa qaxxaamuraatiin xiyyeeffachuu isaaniiti jedhu. Humni namaa baratee hedduun yuunivarsiitiidhaa oomishamee hojii dhabee jireenya gadadoo jiraachuun warra duubaa dhufaa jiru abdii kutachiisuu ibsani. Sababni biraan hayyoonni heeran barattoonni barnoota caalaa yeroo dheeraa marsaalee hawaasaa irratti dabarsuu isaaniiti. Teknooloojiin carraa ture kan jedhan hayyoonni Itoophiyaatti carraa kanaa waan gaariidhaaf fayyadamuu caalaa haala hin malleen barattoonni fayyadamuun firii qormaata isaanii irratti dhiibbaa taasisuu dubbatu. Barattoonni hedduun sa'aatii dheeraa marsaalee hawaasaa garaagaraa irratti dabarsu kun yeroo fi xiyyeeffannoo isaanii jalaa saamee jedhu. Maatiin ijoollee ofii fi hordoffii gahaa taasisuu dhabuunis dhiibbaa mataa isaa qaba jedhu hayyoonni Maatiin ijoollee ofii fi hordoffii gahaa taasisuu dhabuunis dhiibbaa mataa isaa qaba jedhu hayyoonni. Rakkoowwan kanneenii fi kanneen biroo kufaatii barattootaa fi sababa ta'an bilchinaan qorachuun furmaata itti barbaaduutu fala jedhu warri yaada kennani.